hin qorri dhufeera. Obboleewwan keenya gola madaamii keessa hojjettanii qorri amma dhufee jira jechuudha. Hayleenyaadhaan dhufee gaaf tokko ni qorra, gaaf tokko ni ho'a. Akka dhukkubni isin hin qabne gaafa isin dhukkube nama isiniin waan hin qabneef of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faarawaa taatan like share gochuudhaan gara maamila keenyatti ol dabalamaa isiniin jecha. Asumarraan jechuudha mee viidiyoo xiqqoo takka laalleetuma waliin deebina. Egaa viidiyoon kuni kan argaa jirtan kuni jechuudha. Ni beektu sin hundumtuu jechuudha. Viidiyoo kana keessatti kaasiifuu haadha shaniiti. Sagaleen isin dhageechanis boo'ichi ishee dhageessaa jirtanis siifuu haadha shaniiti jechuudha. Rabbiin ilmaan kee lakkoolee keessiif haa guddisu sin jecha. Ani asirratti wanni ni dubbachuu dhufe jechuudha. Yeroo ammaa kana miidiyaa irratti gadi baanii boo'uuni dhugaan isinitti hima uummanni burjaaja'ee jira jechuudha. Uummanni burjaaja'ee jira isin jedhu uummanni miidiyaa irra hunduu kan ofiif kaatu malee kan namaaf kaatu hin jiru jechuudha. Hundumtuu kanumti rakkanne kuni gadi ba'ee rakkadhe jira. Siifuu haadha shanii immoo rabbiitu ilmaan shan kennee fi isaan keessaa tokko gara ofii fudhatee afur immoo wal qixxeessee guddisee fi jira maashaallah jechuudha. Rabbiin siif haa guddisu haadhuu keenya. Ana asirratti wanni dubbachuu barbaadu yoo jiraate yeroo ammaa kana kan jabaatee hojjeteetu of gargaaruu danda'a. Ani siifuu haadha shaniitii wanni nani jedhu yoo jiraate hanga miidiyaa irratti boochuu hanga miidiyaa kana irratti boochuu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf amma uummanni namaaf rifachuu dhiiseera. Keessattuu kan nama rifatu yema daamqima miidha malee kuwwan tokko namaaf rifatu hundumtuu gargaarsa kan barbaadu. Anallee odoo na gargaaranii karaa kamiinan malawii maladhee gargaarsa jedha malee kan nama dhugaadhaan rakkate namni rifatu hin jiru jechuudha. Yeroo nama gargaaran kan inaafutu baay'ataa jechuudha. Kanaafuu ani ilmi namaa kan nama jijjiiru dalagaadha hojjechuudha. Waan danda'anitti dandeettii ofiitti irratti bobba'uudha jechuudha. Asirraan immoo miidiyaalee garaagaraa irrattis yoo hojjetanii faayidaan ni jira. Wanta barbaadan godhachuun ni danda'ama jechuudha. Isa kana irratti uummanni TikTok irraa si hordofu kun jechuudha. Garanallee yoo fidde si hordofuu ni danda'u. Kana jechuun kiyya YouTube banattee akka nama tokkootitti hanga TikTok banattee TikTok irraa bu'aa ooltu hanga TikTok banattee uummata koona gargaara jettee imimmaan kee lolaastu osoo gara YouTube dhuftee akkanuma TikTok irratti dalagdu kana ilmaannan kee wajjin odoo viidiyoo guyyaatti viidiyoo 5 gadhiifachaa oolte irra si fayyada jedhee yaada obboleettii kiyya kuni gorsa kiyya yaada mataa kootiti ati kan yaaddu hin beeku. Maaliif jennaan nama hojjeteef YouTubein faayidaa ni qaba. Nama gadi qabee hojjetee fi abbaan akka hojjetetti hammata jechuudha. Midhaan tokko amma yoo abbaan jala galee siraatan qotee bulleechee akkasumas facaasee qoricha isa barbaachisu hundumaatti itti afuufee jedhe callaa gaarii galfata jechuudha. Atis gaafa hanga miidiyaa TikTok irra teechetoo boochuu guyyaadhaan ilmaannuma kee wajjin odoo bakka biraan dhaqiin mana madaamii dalagaan jirtu mana mataa keetii keessa jirta daa'imman kee wajjin jirta waan ta'eef achuma keessatti wantuma hojjettu irratti ilmaannan keetii yeroo nyaata hojjettu ilmaannan kee gizee taphachiistu gizee pireegii gootu fi kanneenuma irratti odoo viidiyoo hojjette naalaalaa jette viidiyoon keessin odoo si daallame kan uummataan na gargaara jettu kana caala dachaadhaan ni argatta jechuudha. Kanaafuu boodhiisitii hojii humnaan hojjetiniitii viidiyoo mati xiqqoo daqiiqaan dheeratee fi miti kan immoo YouTubein si kaffalu yoo dandeeche daqiiqaa 10 yoo dadhabde daqiiqaa 5 hojjedhu hojjedhaati of jijjiiraa dhugaa miidiyaa irra teechanii balbala banattanii boo'u irra hojjedhaati jireenya keechan jijjiiraa. Hundumti warroonni miidiyaa kana irratti ani rakkadheen jira ani akkanas ta'een jira keessattuu warroonni TikTok irratti boochan
baay'een keessa nama TikTok irratti baatanii ni boochu. TikTok maal sinii godha? TikTok firdi beetii miti. TikTok mana maallaqaatii miti. TikTok ni akkanatti boocha jedhanii uummanni sirratti kolfu kan sitti kolfutu jira, kan sirrifatutu jira. Iji uummata hundaatu gizee akkasitti boochu gaariin ta'u jechuudha. Kanaaf waan dandeechan irratti hojjedhaa jechuudha. Sirbaawwiitu jira beektanii maal jedha seetan? Kaayyoon ilma namaa hojiin jijjiiramaa. Hojjechuu baannanii hin qabdu namummaa. Fakkeenya fudhadhu mee fira keetumaa jedha. Sirba kana kaaduu sagalee qabaadhe immoo sagalee dhanan sinii sirbaa. Maaliif jennaan gaafa harka qabdu gaafa fayyaa qabdu hawaasa birattis ni jaalatamta, namoota birattis ni jaalatamta, waa hedduu biratti ni jaalatamta jechuudha. Kanaaf immoo akka waa harka qabaattu akka of dandeechu kan si godhu immoo gaafa waa umtee hojjettedha, gaafa waa kalattee hojjettedha. Kana keessa immoo hojii sasalphoo kan miidiyaa garaagaraarraa ijoolleen teechee maallaqa argachaa jirtu hedduutu jira jechuudha. YouTube hojjechuun immoo si'i yookaan ana yookaan nama biraatiin miti kan maallaqa kana si kaffalu dhaabbata Googleeti hojii keetiin argatta. Hojii kamii dalagaa biyya lafaarrallee dalagaa lafaarrallee yoo fi keetii hojjetteedha kan maallaqa argattu. Amma ni mana madaamii kanatti osoon rafaa oolee osoon ka'ee hojjechuu baadhee osoon gaheen irra jiru raawwachuu baadhee baatiidhaan maallaqa naaf hin kaffaltu jechuudha. Madaamiin koo ofirraa na baastee bakkeetti karaatti nagatti jechuudha. Kanaafuu waan ani dalagaa dalaguuf waan an dandamadhee waa hundumaa obsee keessa darbuuf waan wanna na fakkaatu hojjedhuufan baatiidhaan maallaqa argadha. Akkasumallee YouTube banattee gaafa video guyyaatti yoo dandeeche video lamarratti gadhiistee video daqiiqaa 5 hojjette kanuma har'a TikTokidhaan namni 2023 jala taa'eetoo si daawwatu as dhufee si ilaalan immoo faayidaa irraa argatta yaada. An akkan dhagayetti odeeffannoo ka TikTok live seenanii yoo giftii guurratanii dhalatti video hojjetan faayidaan qabu jecha jedhu tokko dhagayeen jira. Achirraallee TikTok irrattillee live seenaa akka garanaallee video machitti taasiftu sanu murtee fidaa garanatti gadhiifachaa tooftaa saniin maatii keetis guddifachuu hin dandeecha, ijoollee keetis guddifachuu hin dandeecha. Namoonni gargaarsitti baay'atee jira. Ummata gargaarsi hedduutti baay'atee jira. Kan biyya keessa akkasii kun akkasii in baay'ate dhugaa dubbachuudhaaf kan immoo kan gargaaraa jiru baay'inaan shamarran mana arabaati. Shamarran gola arabaa dhugaa maallaqa isaanii tokko qabachaa jiran gargaarsumatti fiiguu amma immoo ifatanii jiru jechuudha. Ani akkasii sinin jedha garuu yoo wallaales yoo beekessi hojumatu nama jijjiiraa waan qabdan irratti waan sasalphoo jechuudha. Amma biyyoonni biraa bilxoomaniiti fakkeenya wannuma TikTok irratti hojjetan kana YouTube irratti hojjetu jechuudha. Mee biyyoota biraa fakkeenya fudhadhaa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kanuma TikTok irratti hojjetan san mee TikTok profaayilii isaanii jala seenaa ilaala. Wanni YouTube link YouTube jalaan dhabanii jechuudha. Ani taarikumaaf allaadha. Keenya hoomaa bilxoomu diddu teechanii boo'urra filattu maali boo'uun zim jedhanii na gargaaraa jechuudha. Aga yoomiti ilmi namaa bar aga yeroo hunda si gargaaruu hin danda'u. Aga baatii tokko baatii lama si gargaaruu hin danda'a. Garuu yeroo hundumaa deddeebi'anii na gargaaraa yoo jedhan ni ulfaata jechuudha. Sifaadha shan immoo yeroo duraallee namoonni hedduu wajjin dhaabbatanii gargaaranii jiru. Amma immoo hojjetanii tattaafatanii jijjiiramuudha. Yamadaan qimamiin kun amma karaa tooftaalee garaagaraatiin dalagu ilma namaa kan jijjiiruu danda'u dalaga kallattii tokkoon osoo hin taane dalaga kallattii garaagaraati yoo isiniin jedhu YouTube kanas yoo irratti hojjettan kun hojii tokko jechuudha. Immoo biyyoonni gurguddatte kun bar lafa maallaqa lafa haraniiti miti hojjetaniiti. Wantoota garaagaraatiin hojjetanii jijjiiramu. Biyyoonni isaaniitu yoo dureessa ta'e biyyoonni isaaniitu haftaame yogguma ta'u immoo hojjetaniiti jechuudha kan jijjiiran. Akkasiin jedha yoo nan dogongora qabaadhe dhiifama naa godha. Viidiyoo kiyya immoo asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa baay'ee.